Ijoollee Oromoo nageenyi keenya badhaadha jirra jirtu ayna gaafachi galata rabbii hordoftoota koo hawwi entertainment page nageenyi keenya badhaadha jirra jirtu miti jira galata rabbii yani ergaa qaba ilmaan bilisiginaa paartii fi dhamdoo siyaasa Jawaar Mohammad dabalatee ergaan qaba akkasitti akka ijoolleen xiqqoo walgeessutti nafaana ta'a na hordofaa jechuu barbaada ijoollee baay'een immoo yeroo hedduu na gaafatu FB waan hin qabneef peejiin fayyadama asmaraan ordofa Gurabba ganeraka Gurama malum godare malum gochudi dare Yatte hamadan denu Yalle hamadan denu Kana chala mal gonu fikaste bare godda akka wajjin bubulu Hamadan denu kana chala mal gonuf kinnas gambarre gudda akka wajjin bubulu Oswan majiru obsine amma obsair ka soda fakkate ka inishiti chassa Ido yartunu yarti amma shenge sulala kalamunu nyarri Iyeti shidabala Yatolde biya koti Nundum tunado koti Sakenya shebure Isheen biifanneen galanii ilmatu ilmatan baramee qanuuf galchuu digammalee. Yoon beekne dubbii keessaa akka ramatee ibiddaa irra keessa dibanii nu gubuufaa hiika yaadan. Rabbumaaf turre malee. Rabbumaaf jirra malee. Arge manca qarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse. Arge manca qarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse.
Safumbetu ya kero Adegin safumbetu aderada bang male Falmadu kerosi abdin sabayo mille Falmadu kerosi abdin sabayo mille Abdin sabayo mille Abdin sabayo mille Abdin sabayo mille Kufbar shoror kau Nube kufbar shoror kau Kanaf gara jabatu irrefum nakabanin Ijibba tafalmatu Nun miti farda kenga himbe kubarechani Gafa karen adua gafa makalesani Farda kenya himbe kubarechani gafa garren adwa gafa makalesani gafa makalesani adwa gafa makalesani nun miti farda kenya himbe kubarechani gafa garren adwa gafa makalesani gafa makalesani gafa makalesani gafa makalesani Musomne lenchaho Gamesa koya badama ya bashako sorry fadda ke ko presi ebo ke kari sororsi sorry fadda ke ko presi ebo ke kari sororsi gacha na banur rabuzi rorro dide sirra marse malif du tamana dese ada ega Inam juntane kafat farda kemrori arat kilo situan jette galin chakotille kafat farda kelloni arat kilo situane kafat bullo kelloni arat kilo situane kafat ebo kelloni arat kilo situane kafat mancha kelloni arat kilo situane Arat kilo situane Masangama la fambatu Talba faja fannatate Tutidune tokkota'u Walgaggala fannatate Emule abora borri Lolamade malgoti korri Okay, Music aramal fin dhaggeeffattu kan keekiyya badhaadha. Indee maal jechuudha? Kan kana caaluun deessa muuziqaa isa dhaggeeffadhee hin qubne. Kan keekiyyaan Oromoodha. Haceenis goota Oromooti. Kanaaf iyyuu rakkoo hin qabu. Ijoollee Oromoo akkasitti yaadina. Isinii galame. Kanaaf iyyuu ergaan hin qabu. Biltsiginnaa paartii. Ijoollee biltsiginnaa paartii deeggartanuuf biltsiginnaa paartii. Waan feetan Facebook irra oolis oolfaa gadi soofaa. Jawar Muhammadi fidamtoonni siyaasa Amzaa Boranaa Shamsuddin Tahaa Bubaqalaa Garbaa jarreen kana dabalatee warreen mana hidhaa jiran kun shororkeessaa taanaan uummanni Oromoo bileenii 60 shororkeessaadha. Isinii galami. Waan fiitan godha akka fiitan jedha wanta Jawar Muhammad ta'e Oromoota. Wanta Baqqalaan ta'e Oromoota. Isinii galami. Yoo mootummaan Abiy Ahmed karoorri isaa Jawar Muhammad ummata muslimaa qofa deeggara jettanii yoo itti baastanii nuti illee muslima taana. Kun rakkoo hin qabu jedha. Baqqalaa Garbaa waaqeffataadha. Yoo kan saalli akkas ta'e nuti sin taana waaqeffataa wanti biraan jiru. Biltsiginnaaf karaan hin jiru abadan duunee banna malee. Biltsiginnaa paartiif karaan hin jiru. Isinii galami. Wanta Jawar ta'e ni taana. Aga duunee bannutti.
kanaaf ijoollee warreen Facebook irra deemtanii warreen biltsiginaa paartii deeggartanu Jawaar Mohaammed shoror keessaa ta'e warra jettanu anillee shoror keessaadha isinii gala miti hundi kee shoror keessaadha kanaaf iyyuu kara feetan deema karaan cufamee jira isinitti iddoo feetan dhaqaa bakka feetan gala karaan cufaadha isinii gala mi haga feetan utaala haga feetan deema ummanni Oromoo bileen jaatamni waan Jawaar Mohaammed ta'e niita kanammoo nuti har'a osoo hin taane dur jennee jirra isinii gala mi Jawaar jechuun Oromoo jechuun Jawaar jechuun isinii galami Jawaar jechuun ija uummata kee Oromooti Jawaar jechuun ija keenya Jawaar jechuun agartuu ija keenyaati isinii galami kanaaf iyyuu waa maqallaalii warreen biltsiginaa paartii deeggartan warreen biyya keessaas warreen biyya alaas iddoo feetan jiraadha biltsiginaa paartii kan deeggartan wanta Jawaar Mohaammed ta'e Oromoo qulqulluu ta'a Oromoo bileen jaatamni wanta Jawaar ta'e ni ta'a kanaaf iyyuu waan feetan odeessa Jawaar Mohaammed bardhiira osoo dhuguma Jawaar Mohaammed in sodaanne ta'e mootummaan kun gadi baasure Jawaar Mohaammed gadi baasetti hin taaqallu bakkeetti ittiin lolure bakkeetti waan sodaateef waan mu'amuusaa beekuuf mootummaan gabroonfataa mootummaan naafxanyaa kun Minilik lammaffaa kun waan mu'amuusaa beekuuf sodaatee Jawaar hidheetiyyu filannoo didichaa jira waan Jawaar sodaateef bar mee badin Jawaar Mohaammed maali waan Jawaar sodaateef nammoo amaa Jawaar bakkee jiraannaan isa faana yoo morme hin danda'u namoo sigale namoo isaa jedhee waan sodaateef Jawaar manedhaa kaayetiyyu maal jedhee nuti filannoodhaaf qophoofnee jirra koronaan kan filannoo gadi bu'eetiyyu kan irreechaa ol ka'e gaafa irreechaa maal jedhee irreechaadhaaf namni baay'ee hirmaachuu hin qabu sababiin isaas irreecha irratti waan koronaan jiruuf sodaannee jirra jedhe okay irreechaadhaaf sodaatee jira partii biltsiginaa paartii miidhaggeeffadhaa dhugaa sirriitti himaan irreechaadhaaf sodaatee jira miti uummata Oromootiif jira sodaatee jira koronaa jechuudha okay filannoo irratti yeroo filannoo koronaan hin badaa eessadha koronaa yeroo sana meetti hima eessadha koronaa yeroo sana uummata kana waan sodaate uummata Oromoo waan sodaate ilaalaa hojii namicha gantuu namicha galtuu namicha sobdu namicha hattuu kana ilaalaa hojii isaa yeroo koronaan irreecha irratti baay'ateetiyyu gaafa irreechaa koronaan jira kanaaf iyyuu sodaatee dhiise isinii galami gaafa filannoo immoo irreechaan gaafa filannoo immoo koronaan hin jiru ያልተማረ ሰው መሐይም ማለት ልክ እንደ አብይ አህመድ ማለት ነው ወዳችሁን ጠላችሁ እውነት ነው የምላችሁ መሐይም ያልተማረ ሰው እኔ ጋሚ ነመን በረን ነመ መሐይሚ ነመ ሰሙን ዶፋ ነመ በሩም ሰህን ቀሚ እኔ ጋሚ ኦሶ ዱጉመ ነመጭኩ ሰሙት ኡመታ ኦሮሞ ጀቹን ጋፈ ሬቻራት ይወገርተን ummanni Oromoo bileena lakkaam irreecha bahe irreeffata irreecha jechuun kan abiyyini ummata Oromoo baasee ummata Oromoo dhowwuu miti sargii miti irreecha jechuun nuuf aadaa keenya duudhaa keenya ummanni Oromoo waggaa waggaadhaan beeka itti ummanni Oromoo ittiin irreecha dabarsuudha malee abiyyiin kottaa gadi baa jedheef ummanni boof hin gaane kan galmeedhaan deemu ummanni Oromoo bara gantuun bulchaa jirtu bara sobduun bulchaa jirtu bara mootummaa naafxanyaan bulchaa jirtu bara kana keessa namni lakkoofsaan gadi ba'e irreecha deema yeroo Jawaar Mohaammed bakkeetti gadi baasee ittiin fakkaru manedhaa kaayee jiru Jawaar Mohaammed shoror keessaa yoo ta'e ummanni Oromoo bileen 50 shoror keessaadha anarraa kaasee ayyuu beekamnu warraa kaasee jechuudha isinii galami warra biltsiginaa paartii deeggartan dhaggeeffadhaa dura dhaggeeffadhaa wanta Jawaar Mohaammed ta'e ummanni Oromoo ta'uudhaaf yoomillee boodatti hin deebi'u isinii galami Jawaar Mohaammed shoror keessaadhaan ummanni Oromoo bileen 60 shoror keessaadha Jawaar Mohaammed badii bira qaban nus badii bira qaban wanta Jawaar Mohaammed ittiin himatamne ummanni Oromoo ittiin himatama maaliif Jawaar jechuun Oromoo jechuun Jawaar garaagarummaa hin qabu kanaaf biltsiginaa paartii karaan keessan duudee jira olis fiigaa gadis fiigaa bakka fiigan naqa karaan isitti duudee jira waddaachuun xallaachuun mootummaa mahayyimii mootummaan kun biyya bulchuu miti biyya kana bulchuu miti mootummaan kun ganda tokko bulchuu hin danda'u dhugaa sinitti himaan dhugaan sinitti himaan ganda tokko bulchuu hin danda'u osoo dhuguma sammuu qabaate osoo dhuguma mootummaan kun nama sammuu isaa yaadu ta'eeti okay irreecha irratti nama xiqqoodhaaf deemaatii irreecha gadi baatii irreeffadhaa jedhe gaafa filannoo immoo nuti filannoo irratti rakkinni hin jiru koronaa kana to'annee jirra kanaaf gaafa irreecha namni dhufuu qaba gaafa filannoo namni gadi bu'uu qaba jedhe koronaan ammana gidduutti samii dhaqamoo lafa lixare gaafa koronaan irreecha irratti baay'ate gaafa filannoo qabti koronaan dabala minatti hima eessa dhaqa koronaan mootummaan mahayyimii ofiisaatiin waan mahayyimii ta'eef mootummaan gantuun sobduun hattuun kun sinitti hima bareeche Abiy Ahmed Minilik lammaffaa kana
inni biyya kana bulchuu miti ganda tokko bulchuu hin danda'u akkuma abteen jedhe mootummaan kun barachuu osoo hin taane mana barumsaaf lafiitiin dabarre Abiy Ahmed sini galami warri is jarreen tane afaan keessa bantan ilmaan bilisignaa paartii ilmaan sadaqaa ilmaan kadhattu warra dhugaa Oromoo irraa ajjitee fooricu isinitti nama bareechee dhiiroo dhageessumi olis baa gadis bu'aa olis yoo batan samiidha gadis yoo batan dacheedha olu taatanis gaddeebitu Oromoo isin bulcha jawaatu isin bulchuuf jira isinitti nama bareechee ubadha yaadadha indagatina yoomillee kana har'a waan ta'e gochuu danda'a waan dhugaa hin qabneef Jawaar Mohammad haga arraa baatii meeqa haga arraa manidhaa kaayee waan dhugaan hin jirreef waan haqi hin jirreef waan godhu waafa wallaalu ji'atti deebisu kudharfatti deebisu qanitti deebisu waan haqi hin jirreef isinitti nama bareechee mahayyimiin akkasii biyya bulchuu jechuun du'anii baduu wayya dhugaan isinitti himan haceen hin duune hin boqote malee mahayyimiin kun Hacaaluu Hundeessaa bulchuu irraa Hacaaluu Hundeessaa hin duune ni boqote isinitti nama bareechee mahayyimiin akkasii bulchuu irraa namni sammuu hin qabne namni doomaan akkasii natu biyya bushe jedha ara sheemiidha Abiy Ahmed sheemiidha kuni dhugaan isinitti himan mee eenyuun soba natti hima mee namichi kun mee dhugaa dubbadha mee eenyuun soba irreechaa filannooni ji'aan hin qoodamne agidduutti jira irreechaa filannoo gidduu mee ilaalaa soba namicha kana mee itti yaada nama rabsuu andooti bilisignaa paartii mee mootummaa san gorfadha nama bilisignaa paartii mootummaa san ni jaallattu miti gorfadhaa mee haga dandeessan filannoodhaaf irreecha gidduu koronaan akkamitti dabalee akkamitti xiqqaata gaafa irreechaa namni xiqqoon gadi ba'ee irreechaadhaaf deemuu qabaa jedhe maaliif waan koronaan jiruuf okay gaafa filannoo isra koronaan natti hima filannoon isii ummanni baay'inaan dhaquu qaba miti gaafa sooree isra koronaan natti hima mahayyimiin akkasii biyya bulchuu jechuun du'anii baduu wayya sinitti himaa bareechee haga fedhe mo haadhamu haga fedhe mo haayyu haga fedhe waan fedhe haa ta'u malee abadan mootummaan kun ni jilbeenfata ni kufa garuu warreen isa jara fiiddan ilmaan bilisignaa paartii warreen seenaa keessan baduu fadeemu mootummaan kun akka fedhe yoo godhe biyya fedhe dhaqa fedhe yookaan Eertiraa dhaqa yookiin Bahar Daar Gondaritti gala yookiin Goojamitti gala mootummaan kun garuu kan rakkatee kan raatayafu ilmaan bilisignaa paartii warra isa jala fiigaa jiru warra isa jala deemaa jiru isinitti nima bareechee ulet lamanaagar isin mee sarattu isin mee maalitti matu booddee minitti hima isa keessa nattu arraga mootummaa jala fiddanii mootummaa sinii kenne birrii lafa sinii kenne waan feetan godhattanii lafas fudhattanii manas fudhattanii akka feetan taatanii jala fiigartu mootummaa kana jala gaha mootummaan kun kufe inni akkuma qeerroof Jawaar Mohammad wayyaanee biyyatti galchite qeerroon wayyaanee yeroo sana bakkalatti waan qabduuf biyyatti galtu waan beektuuf uummata Oromoo akkas gochaa baate Abiyyiinis waan tokko karoorfatee jira Abiyyiinis waan tokko iddoo tokko dhaquudhaaf karoorfatee jira isin garuu warri buchulloonni isaa warreen ilmaan sadaqaa ilmaan kadhattoota warra birrii baree warra Oromummaa sirriitti gurgurtu isin mee sadaquu jirtu gaafa sana ninitti hima sadaquu jirtu gaafas biyya qabdu injiraattu biyya keessa nutu gansi deebise Jawaar Mohammad soolitu saali gadisu taali orotaatu samii jira gaddeebitu dachee jira Oromoo jalatti bulta Oromoo si bulchuuf jira garuu seenaa isinirraa hin haqamne seenaan isinirraa hin haqamne sanuun gadi baatanii laayibirati ilaan bookisina inoqifatina ilmaan bilisignaa paartii isinitti nima bareechee dhiiroo isin bakka dhadhan hin qabdani adabadhaati gadi taa mootummaa kan of itti zoorii jira isaati itti zoorii jira satti jechuudha isinitti nima bareechee irreecha irratti namni baay'een deemuu qabu waan koronaan jiruuf filannoo irratti immoo koronaan hin jiru kottaa isa filachuu dhagaa namni Abiyyi mootii gowwaa akkuma artisti Shukrii Jamaalee jedhe mootii gowwaa kana filachuu jechuun du'anii biyyuu kana keessa gadi waluu wayya osoo dhuguma Abiyyi dhuguma goota yookiin dhiira ta'e osoo utuma jabaa wayii ta'eeti Jawaar Mohammad madidhaati gadi baasee bakki matti akkuma Jawaar Mohammad ittiin fokkoraa ture akkuma Jawaar Mohammad jechuun ko biyya Abiyyiin bulchaa jiru jala taa'eetiyyuu mootummaa hatti bulchaa ture Jawaar Mohammad biyya keessa taa'ee jechuudha dhiira jechuun ko akkasii sirriitti ma bareechee irra deddeebee jaallattanis jibbitanis wanta Abiyyiin godhu Jawaar irratti uummata Oromoo jechuun danda'ama isinii jalami nuti karaan hin jiru kana boodi karaan hin banamu abadan duunee banna malee karaan cufaadha olusu taala gadis deebi'a waan fiitan godha bakka fiitan deema
wanta jawaar ta'e Oromoon ni ta'a. Sidii gadami. Jawaar jechuun ija uummata Oromoo waan ta'eedhaaf. Haga fiitan burraaqa, haga fiitan utaala. Arra birriitti sirka jirtu nyaachuuf jecha, arra jireenyatti arra jiraachuuf jecha, uummanni Oromoo saba guddaan, uummanni Oromoo aarsaa hedduu kan dhufee as ga'e. Abada sirnaaf xinyaa sirni abiyyi keessattuu abiyyi kolkollee abiyyi mahayyimi yaaltamaaree sa'uun kun uummata Oromoo bulchee akkam fedhe godha yoo jedhe kun abjuudha. Hilmi no. Sirriitti nama bareechu kun abjuudha. Mahayyimin akkasii doodoftuun akkasii biyya bulchuu jechuun ani waan sirriitti hima. Bilisiginaa paartiin kun maal jedhan beektanii bilisiginaa paartiin obbo Daawud Ibsaa fa'aa kan akka obbo Daawud Ibsaa kan akka Marraa Guddinaa kan akka Baqqalaa Garbaa kan akka Jawaar Mohaammed fa'aa kuni akkamitti biyya bulchuu jedhan biyya mahayyimiin biyya bulchaa jiru keessatti sinii gala biyya mahayyimiin biyya bulchaa jiru keessatti biyya mahayyimiin namni hin baranne biyya bulchaa jiru keessatti iyyuu obbo Daawud Ibsaa Marraa Guddinaa Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa bulchuu hin danda'u jedhan. Jarreen kana dhiisaa mahayyimiin iyyuu biyya bulchaa jira dhiiroo mahayyimiin namni mana barumsaa namni nama baradha jedhee mana barumsaa fi lafiitii darbe biyya bulchaa jira. Anutuun achi kee jiraadhe ofii of ajjeesan ofii qote of ajjeesa. Abiyyiin na bulchuurra ofii na ajjeesan. Namni bara nama bulchuu jechuun du'anii baduu wayya. Sinii galamii. Kanaafiyyuu haga fiitan utaaltani haga fiitan waan fiitan gootani kan simmu'ee jiru uummata Oromooti. Qabsoon uummata Oromoo qeerroof qarii biyyaaf biyya alaa jiran keessaaf alaa jiran abiddatti qabsiisi jira abiyyiitti. Sidii galee abiyyiin amma waan godhu wallaalee as deebee maal jedhe beektu abiyyiin maal jedhe beektu ijoollee Oromoo diyaaspooraaf ergaan qabaa jedhe ergaan kosmaa inni jedhe beektu birrii keessan kara baankiitiin ergadhaa birrii keessan seera qabeessaan ergadhaa jedhe maaliif beektu waan kufee jiruuf waan birrii dhabee jiruuf waan dadhabee jiruuf nutu gaddeebise. Abiyyi Ahmediif kaadree yookiin buchulloota Abiyyi Ahmed nutu gaddeebise. Sinii galamii. Kanaafiyyuu marti keessan ijoollee Oromoo waan tokko sirriitti himan jaallattanis jibbitanis ijoolleen Oromoo marti keessan maal gootu beektanii bilchiginnaatti karaa duuchaa karaan hin jiru abada duunee banna malee karaan hin jiru karaatti duuchaa wanta jawaar ta'e nuti taana wanta jawaar. Silkii dawwalameen irratti